Illee meeshaa ajaa'ibaa meeshaa babbareedaa qabadhee isin dhufee jira. Soofaan kun soofaa hedduu bareedu soofaa oriijinaalii ta'ee akkasuma ammoo boondiitii irraa hojjetamu jechuudha. Boondiitii namni hin beekne hin jiru. Boondiitii irraa dalagama jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Boondiitii irraa kan dalagamu diizaayinii isaa namni hedduun of bira qabachuu danda'a. Maashaallah baay'ee bareeda. Teebilii isaa kanaan walirratti jechuudha kan hojjetamu. Akkuma teebilii isaa irra jiru kanatti akkana hojjetama jechuudha. Soofaan kuni namoonni barbaadan isallee barachachuu dandeettanii. Itaansii asirrattillee algaadha. Algaan kun meetira kaamsaa fi meetira kasabaaniyaadha jechuudha. Meetira 150 fi meetira 180 jechuudha. Kan isin mul'isaa jiru kun meetira 150 komodiinoo 2 qaba jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana komodiinoo 2 qaba. Maashaallah baay'ee bareedaadha innillee. Waxxiidha jechuudha. Pilaattiidha kun isin gala jedhee yaada pilaattiidha. Ittaansii algaa meetira kasabaaniyaadha. Meetira kasabaaniyaaleen pilaattima. Innillee maashaalladha. Hundumtuyyuu bareedaadha. Diizaayiniin filannoon nama hundaatu garagara waan ta'eef obboleettiin keenya filannoon isii kana ta'e kanaaf filattee jirti jechuudha. Meetira kasabaaniyaallee kanaaf filattee jirti. Meetira kaamsaallee jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Hedduu bareedaadha. Akkuma isin argitan kana jechuudha. Miilli isaa kan meetira 50 akkana fakkaata jechuudha. Diizaayinii kanaaf filattee meetira kasabaaniyaan ammoo kinooti as bira jira. Baay'ee guddaadha. Sababa baay'ee guddaa ta'ee fi komodiinoon isaa tokko jechuudha kan wajjin dalagamu. Meetira kasabaaniyaan komodiinoo tokkocha qaba jechuudha. Namni hin beekne asumaan hubadhaa isin jira. Komodiinoon isaallee kinooti masaabaadha jechuudha. Tokkocha inni qabu sun masaabaadha. Masaabaan isaa mooyyuu tansharaataatiidhaan dalagna. Durallee hin beektanii nu tansharaataatiidhaan malee hin dalagnu jechuudha. Akkana fakkaata algaan keenyallee akkana fakkaata jechuudha. Isin ammoo viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Asumaan saabskiraayib laayik gochuun hanga xumuraa ilaalaa isin jira. Isin fayyada malee uummata kayyuu isin hin miidhu. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaluu fi saabskiraayib godhuun isin fayyada malee uummata kayyuu waan isin miidhu hin qabu. Ittaansii teebilii nyaataa kan boondiitii irraa dalagame innillee jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaa ta'e boondiitii irraa dalagame jechuudha. Abbaa firee jahaati jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Boondiitii irraa dalagame ammoo kwaalitiidha. Kana waan ta'eef namoonni barbaadan ajjaadhaa isin jedha. Hedduu bareedaa akka ta'e istaayiliin isaallee layyatti jedha. Hedduu bareedaadha. Boondiidha. Meeshaan boondiidii kamiyyuu wanta nama kamuu qaanfachiisu natti fakkaatu kwalitii isaa eeggate jechuudha. Akka ispoonjisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zulaa Maashoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha meeshaalee hedduu bareedaa ta'e meeshaa kwalitii obboleettiin ta'inaa meeshaalee hedduu ajajattee jirti jechuudha. Meeshaan kun eessa deema warri jettaniif meeshaan kun ammallee akkuma itti fufeetti jira. Roobee baalee deema roobee baalee akkuma itti fufee jira jechuudha. Maashaallah meeshaa kwalitii meeshaa ajaa'ibaa meeshaa hedduu qabdi jechuudha. Obboleettii ofiitiif illee kennaa kennitee jirti jechuudha. Kennaa qopheessitee jirti sapiraayizii godhuuf jechuudha. Obboleettiin isaa illee biyyuma alaa jirti jechuudha. Isiif illee kennaa qopheessitee jirti. Meeshaa hedduu qabdi jechuudha. Meeshaan isaa illee meeshaa kwalitiidha jechuudha. Akkuma isin argitan kana soofaan kuni soofaa kana diizaayinii kanaa fi kararii kanaan hojjechiifattee jirti jechuudha. Akkuma isin argitan kun soofaan kun hedduu bareedaa ta'e isinitti himu waan ija keessaniin argaa jirtan jechuudha. Ija keessaniin waan argaa jirtanii fi miilli isaa kanarraa hojjetame jechuudha. Sibiila jechuudha. Miilli isaa jalli sibiila jechuudha. Lafarraa ol dhiyaatee miilli isaa jalli akkana jira jechuudha. Arabiyaa soofaan kun ammoo ittiin dalagame boondiidha. Boondiidii abbaa tinasii 8 akka inni michootii yookaan ammoo nama irra taa'e sanitti akka inni michootii qabuuf jecha ispoonjiin gubbaa isaa irra galee jira jechuudha. Akkuma asirra argaa jirtan kana beektiraasiin isaatii fi tiraasiin gurguddaan akkuma isin argitan kanaan staayilii garaagaraatiin irratti hojjetamee jira jechuudha. Tiraasiin gurguddaallee akkasuma beektiraasiillee kararii isaatiin illee kararii biraatiin illee akka bareechisuuf irratti dalagamee jira. Akkasuma immoo teebiliin isaa teebilii diizaayinii akkanatti jiru kanaan jechuudha. Layyatti jedhee diizaayinii ajaa'ibaa kanaan hojjetamee jira. Obboleettiin teenyaa akka jaalattu abdii guddaarraa qabna. Teebilii kana dhugaa himuu fi filannoo kiyyaan ofii kiyyaa jaaladhee akkan ajajee jechuudha. Teebilii kana anarratti dhiiste akkasuma mooyyuu anillee wanta bareedaa waan si gammachiisu jedhe haala kanaan hojjedheef jira. Teebiliin gubbaan xaawulaa isaa kun tiraasii guddaa fakkaata isinitti mul'ata. Gugurraacha jalaa sun ammoo soofaa fakkaata jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Waa baay'ee wal fakkeessee fi hojjedheef jira jechuudha. Obboleettii teenna tanaa akkuma isin argitan kana tiraasii wanni
kana xixiqqaa kanaan illee namoota barbaadanii hin hojjenna jechuudha. Dukkaa gurguddaa kanaan illee hin hojjetama jechuudha. Obboleettiin teenya kanaaf waan barbaadeef kanaan hojjetameef jira. Maashaallah baay'ee bareeda. Soofaan kun meeqa jechuun keessan hin oolu. Gatiin isaa birrii 100 fi 73 hin hojjechiifatte jechuudha. Isin 100 fi 73 hojjechiifatte jechuudha. Isin yoo ispoonjii ta'e isiniif qannasa. Ispoonjii keessi isaa yoo ispoonjii ta'e 100 fi 50 isinii xumurama jechuudha. Dukkaa isaa kana xixiqqaan illee barbaadan guddaa illee barbaadan hojjechiifachuu dandeettan jechuudha. Dukkaa kanallee dabalatee kabunaallee ofirraa qaba, teebiliillee ofirraa qaba. Kana guutuu dabalatee yoo keessi isaa boondidii ta'e 100 fi 73 jechuudha. Yoo ispoonjii ta'e immoo 100 fi 50 jechuudha. Ittaansee akkuma isin argitan kana algaa kana maashaallah algaa bareedaa kana ofiif illee dalagattee obboleetti ofiitiif illee dalagdeef jechuudha. Kan isin mul'isu kan obboleetti ofiitiif dalagde maashaallah meetira 50 meetira 150 jechuudha. Komodiinoo lama qaba. Komodiinoo lachiyyuu masaabaadha akkuma isin argitan kana jechuudha. Bootaan kaa'umsa isaa naa hin mijanne waan ta'eef seeraan naa kaa'amee jiru argitanii. Sadi folqexxeessaa jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Gatiin algaan kun ittiin hojjetame meeqa jechuun keessan hin oolu. Algaan kun kan ittiin hojjetame 35 qofa jechuudha. Namoonni hojjechuu barbaadanii fi namoonni hojjechiifachuu barbaadan gara kenna koottaati isiniif hojjanna jechuudha. Gatiin inni ittiin hojjechiifame algaan kun jechuudha 35 qofa jechuudha. Algaan kun algaa pilaattiidha. Meetira 1 fi saantii 50 yookiin meetira 50 jechuudha. Pilaattiidha. Algaa pilaattiin amma yeroo ammaa kana faashinaa sibiila of keessaa qaba. Pudi of keessaa qaba jechuudha. Ittaansee algaa meetira 1 fi 80 yookiin meetira 70 ofiif hojjechiifatte jechuudha. Akkuma isin argitan kana algaa meetira 70 komodiinoo tokkicha qaba. Inni illee pilaattiidha. Sibiila of keessaa qaba. Pudi of keessaa qaba. Maashaallah baay'ee bareeda. Meeshaalee nama hedduu qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Garuu ammaaf ka viidiyoo isiniif waraabuu danda'e kanneen qofa jechuudha. Inni kunillee birrii 45 jechuudha. Algaa meetira 70 birrii 45 akkuma isin ilaalaa jirtan kanatti jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni hojjechiifachuu barbaadan hojjechiifadhaa isiniin jedha. Meetira 70 barbaadan 45 pilaatti kanaani meetira 50 yookiin meetira 150 barbaadan ammoo 35 jechuudha. Gatiin isaa baay'ee qinnaashidha. Garuuyyuu mideeffin inni irraa hojjetamu mideeffii tokkoffaadhaan jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef hojjechiifadhaa isiniin jedha. Qalamiin kararii isin barbaadan isin dibama rakkoo hin qabu. Kararii isin jaalattanii fi kararii isinitti tolan isin dibama qalamiin rakkoo hin qabu. Gatiileen homata akka homaa sanarratti hin dabalu kararii isin barbaadaniin hojjechiifattan jechuudha. As biratti teebilii nyaataa naa hojjechiisinaan jettee fireejaha boondidiidhaan hojjechiifatte. Kunillee garaan isaa keessi boondidiidha. Garuuyyuu gubbaa isaa irra ispoonjiin galee akka yoo namni taa'u namatti hin jabaanneef akka yoo namni irra taa'u michootii namaa kennuuf ispoonjiin gubbaan darrabamee ka'ee carqiin kun irratti galee jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan. Kun irratti galee hojjechiifamee jira jechuudha. Akkuma isin argitan teebiliin isaallee akkana jira. Teebilii bareedduu istaayiliin isin layyatti jetteen jechuudha. Akka hojjenneef jirru. Inni kun firee 6 qaba jechuudha. Teessoo 6 qaba. Akkasuma immoo teebilii soofaatii fi teebilii kursii kanneenii tokko godheefi jira yookaan teebilii teessoo kanneenii tokko godheefi jira jechuudha. Teebilii lamaanii dhufee maachuu ol godha. Sababni isaa meeshaa mana tokko keessa galu waan ta'eef maashaallah baay'ee bareeda. Gatiin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Isa fireejaa kana qabatee teebilii kana qabatee jechuudha. Gatiin inni ittiin hojjechiifame 100 fi 5,000 qofaan hojjechiifame jechuudha. Namoonni hojjechiifachuu barbaadan hojjechiifadha. Gaafa mooyyuu boondiidni hin taane gatiin isinii qannasa. Inni kun waan boondidii ta'ee fi carqiin isaallee waan irra galee boondidii ta'ee sabab saniif gatiin isaa isinii dabale. Gaafa xaawulaa bichaa ta'e gatiin kanarra isinii qannasa. Gaafa mooyyuu garaan isaa ispoonjii ta'e mooyyuu isiniif qannasa jechuudha. Gaafa teebilii ta'ellee kanarra isinii qannasa jechuudha. Sun fedha keessanii filannoo keessanii waan ta'eef akkaataa filannoo keessaniitiin ajajachuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972